Barumsuun har'aa olii wajjin barannu mata dureen isaa yaa dubartii nanaa maaliitiif boossa. Yaa dubartii nanaa maaliitiif boossa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoomsa 13 fi lakkoomsa 15 irra kan jiru. Egaa jecha kanaa kan dubbate si'a lama dubbatame jechu kuni. Jechi kana yeroo jalqabaatiif maaliif boossaa jedhee kan gaafatee hangafa ergamootaa qulqullicha Mikaa'eliidha lakkoomsa 13 irratti. Lakkoomsa 15 irratti immoo maaliif boossa jedhee kan gaafatee ilma dubaroo Maariyaam ilma Waaqayyo Abbaa raawwatee Waaqayyo kan ta'e. Tawaahidoodhaan gara addunyaa kanaa dhufee nuuf jedhee samiirraa gadi bu'ee du'a mo'ee isa ka'e. Gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kan akkana jedhee ishee gaafate. Gaaffiin kuni kan inni gaafatameef immoo dubartii maqaan ishee Maaramii nama biyya Magdalaa nama jedhamtuudha. Egaa iddoon harmeen kun itti gaafatamte gaaffii kana eessa yoo jettanii addunyaa kanaaf walakkeessa yookaan handhuura iddoo taatee namni jalqabaa Addaam iddoon itti tolfame, iddoon itti awwaalame. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo isa fayyisuudhaaf jedhee iddoon fannoo isaa irra dhaabbatee Qaraaniyoo yookaan Golgootaa iddoo jedhamutu ture. Barri isaa immoo bara 33 bitootessa 29 jechaadha. Egaa dhugaadhumatti maaliitiif boossaa jedhee gaafate. Hangafni ergamootaa qulqullichi Mikaa'el lakkoomsa 13 irratti. Lakkoomsa 15 irratti immoo dabalata ammas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliitiif boossaa ittiin jedhe. Egaa kaayyoon barumsa kanaadhaa namoonni har'a addunyaa kanaa keessa jiraatan baay'een isaanii ni boo'u. Boo'icha sagalee qabuun boo'icha sagalee hin qabneen. Boo'icha mimmaan dhangalaasanii boo'aniif kan mimmaan hin dhangalaasneef namooti baay'een ni boo'u. Maaliif boo'u garuu? Maaliitiif boo'u? Namni sababa garaagaraadhaaf boo'a. Garuu maaliif yoo bu'an immoo wayya kan jedhu kan ittiin adda baafnee hubannu ta'a. Amma garuu gara mata duree barumsa keenyaatti gaafa deebinu dubartii kanaan gooftaan keenyaa Yesuus Kiristoos maaliif boossaa ittiin kan jedhe kun Maaramiin nama biyya Magdalaa kun isheen nama akkamiiti? Maaliitiifis boosse? Mee duraan dursaa isa kana laalla. Maaliif boossee kan jennu kana dura waan isheen boosseef utuu hin ilaaliin fuula dura seenaa dubartii kanaadhaa ilaalla. Dubartiin kun seenaan ishee jalqabaa baay'ee fokkisaa ture. Baay'ee xuraa'aa ture. Qodaa seexanaa turte. Hojii Waaqayyo hin jaallanne hojii cubbuu daakaa turte. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni du'a namaa hin jaallanne. Silumayyuu immoo inni hojii seexanaa diiguudhaaf samii irraa gadi bu'ee dhufe dubartii kanaa hafuura seexanaa jireenya ishee guutuu bitee ishee rakkisaa ture kana irraa ifate. Keessaa boomee baase. Waa isa kanaa wangeelichi Luqaas wangeela isaa boqonnaa 8 lakkoomsa 3 irratti dubartoonni baay'een gooftaa duukaa deemaa turanii keessumattis immoo Maaramiin biyya Magdalaa ishee gooftaan seexana 7 keessaa boomee baasee duukaa deemaa turte jedhee xaafeera. Jecha gooftaan dubbate sana jechaadha. Seexanni 7 jireenya ishee kana hidhanii kan bara jireenya ishee guutuu itti taphachaa turan abbootiin amantiidhaa kitaaba qulqulluu keessatti tokko lamaadhaan seexanoonni kun hojii akkamii akka ishee hojjechiisaa turan barreessanii jiru. Mee akka armaan gaditti ilaalla. Seexana 7 jedhaman kun tokko seexana hinaaffaa gadheedhaan jireenya ishee takaalee jiruuf jireenya namaatti kan hinaaftu kan goomattu hafuura goomata hafuura hinaaffaa seexanaa isa jedhamu sanaan qabamtee jirte jechaadha. Kun isa tokkoffaadha. Waama namni argatutti waama namni jiraatutti kan hinaafu hojii hafuuraa ta'u jireenya addunyaa kanaa ta'u uffata gaarii yoo bitatan yoo mana ijaarratan yoo ijoollee godhatan yoo gabaa argatan
yoo barumsi namaa gale kan namatti naafan addunyaa kana keessa daariin qaban arrayyuu. Isaan kun egaa inaaffaan akkasii kun inaaffaa sakamichaadha? Inaaffaa seexanaa jechaadha. Tokko kanaan qabamtee rakkachaa turte. Kan lammataa hafuura of tuulummaa. Jarana waan hubachuu qabdan yeroo baay'ee irra deddeebi'ee manni kiristiyaanaa nu barsiisa, abbootiin nu barsiisu. Ijoolleen Waaqayyoo fi ijoolleen Daabiloos maaliin gargar baafamanii beekamu? Of tuulummaadhaan. Of tuulummaan kan Daabiloosiiti, kasoomeen immoo kan ijoollee Waaqayyooti. Gooftaan keenya kasoominaan biyya lafaa kana deddeebi'aa ture, Daabiloos immoo of tuulummaa isaan gara biyya lafaa kanatti dhufe. Isa kana egaa waa'ee of tuulummaa yeroo baay'ee dheeraa barachaa waan turreef jira. Karaa adda biraa Gooftaan Yesuus Kiristoos warri of tuulan mana koo keessa ni jaajjanii, mana koo keessa jiraatanii fuuldura koo ni jaajjanii, hari'een fuuldura kootii mana koo keessaa balleessaa jedha. Faarsaa 107 irratti. Egaa waa'ee of tuulummaadhaa waa baay'ee kaasuun hin danda'ama, ni beennas waan ta'eef. Kanaaf inni lammaffaan hafuura of tuulummaa itti naqee ishee rakkisaa ture jechaadha. Ana malee, san jedhe malee, kan hojjedhe malee jechuu jechaadha. Kanaaf jireenya jiraattan kana keessatti tokkoffaa inaaffaan sin keessa jira yoo ta'e, inaaffaan bakka sadiitti qoodamu garuu beeka. Inaaffaan foonii inni bareessi jira. Inaaffaa foonii inni bareessi jira. Nama biyya bushuu ilaalanii akka isaa bushuudhaaf, hakiimi ilaalanii akka isaa ta'uudhaaf, nama hojii addunyaa kanaadhaaf hojii nama fayyadu, astamaarii gaarii, bulchiisa gaarii, kun amma hojii mafoonii jedhama garuu gaariidha. Ni lammaffaan inaaffaan hafuuraa jira. Akka abaluudhaan immoo utuun Phaaphaasii ta'e, utuun qeesii ta'e, utuun faarfataa ta'e jedhanii hawwuun gaariidha. Garuu maaltu jibba maree? Inaaffaa seexanaasa jedhamu jibba. Waama namni godhame, waama nama argate sanatti namatti naafanii nama balleessuu, nama ajjeesuu, nama jalaa balleessuu, maqaa nama balleessuu kun jira waan ta'eef. Inni kun egaa jibbamaadha. Hafuurri akkasii sin keessa jira taanaan qoraaf ilaalaa nissaa galaa ofirratti kadhadhaa. Inni lammaffaan of tuulummaa. Of tuulummaan sin keessa jira taanaan illee akkuma kana. Inni sadaffaan hafuura ijaa. Hafuura ijaa. Egaa waa'ee ijaadhaa abboommi kurnan keessatti yeroo darbe barreera waan ta'eef amma kana kee naqu. Inni arfaffaan hafuura maaliitii? Hafuura qulqulloota nama jibbisiisu. Kan Waaqayyo jaallate, kan Waaqayyo kabaje, kan Waaqayyo ulfina laateef kan nama jibbisiisu. Hafuura akkasii kun jira. Hafuurri kun kan seexanaati. Mee dhugaadhumatti amma namoonni baay'een haadha fayyisaa keenya, haadha qoricha keenya deesse, dubaroo maaramii amma namooti baay'een addunyaa kana keessan jaallatan. Jaallatanii miti. Hafuura seexanaa jibbisiisutu laphee isaanii qabateera waan ta'eef. Ergamoota Waaqayyo warra nu eegan, warra Waaqayyoodhaaf jedhanii dhiiga isaanii dhangalaasan, lafee isaanii cabsan, abiddatti gataman, leencaaf laataman, waa'ee Kiristoos jedhanii amma warreen kana kanneen kana fakkaatan kan jibban jiru. Fakkeenyaaf kan akka qulqullaa'aa Goorgisii, kan akka wareegamtuu qulqulleetti Arseemaa baay'een isaanii jiru kan jibban jiru. Jaallataniin seenaa. Hafuura xuraa'aa, hafuura seexanaatu isaan jibbisiisa. Kanaaf hafuura qulqulluu jibbisiisutu ishee kee jira. Karaa adda biraa mana qulqullummaa waama qulqulluu ta'e, waama Waaqayyo jaallatee eebbise kan jibbisiisu. Egaa warreen kana fakkaatan kun gaafa agartan jaallatanii miti. Hafuuricha tokkas. Inni shanaffaan faayyaa ejjaa akka faayeffatan kan nama taasisu. Amaariffaatiin የሽርሙጥና ጌጣጌጥ jedhamu. Faayyaa ejjaa. Yeroo jalqabaatiif ijoollee Qaayeliin kan barsiise seexana maqaansaa Azaazeel jedhamudha. Isa kana Matsaafa Hinook boqonnaa 2 keessatti arguu dandeessu. Matsaafa Maqaabiyaan isa sadaffaa boqonnaa 2 tokkorratti arguu dandeessu. Faayyaa ejjaa. Gara ejjaatti kan nama kakaasu የሽርሙጥና ጌጣጌጥ jedhu. Kanas abboommi kurnan keessatti wantoota ejjaaf nama kakaasan jennee ilaallee turre waan ta'eef achirraa ilaaluu dandeessu. Inni ja'affaan hafuura sobaa. Hafuura sobaa. Jarana ammas asirratti hubachuu kan qabdan ijoolleen Waaqayyo dhugaa dubbachuudhaan beekamu, ijoolleen Daabiloos immoo sobaan beekamu. Yeroo jalqabaadhaaf soba kan kalaqe kan uume isa waan ta'eef samii irratti jechaadha isayyuu. Kanaaf ijoolleen Waaqayyoo fi ijoolleen Daabiloos maaliin garaagartummaan isaanii beekama? Dhugaa dubbachuuf soba dubbachuu. Dhugaan kan ijoollee Waaqayyooti, sobi kan Daabiloos kan ijoollee isaatiiti. Kanaaf hafuura soba dubbachuu waaman jirree sobdee dubbatte jechaadha. Inni torbaffaan afaan arrabsoo yookaan hafuura arrabsoo. Waan hundumaa arrabsaa oolti. Nama sin arrabsiti, Waaqa sin arrabsiti, qulqulloota sin arrabsiti, afaan ishee adaban qabu. Garuu sagalee Waaqayyoo maal jedha?
Bishaan burqaa tokko keessaatii bishaan mi'aafadhaan hin ba'u. Yaaqoob boqonnaa 3. Arrabi keessan kun eebbisuudhaan malee abaarsuudhaaf maaltu godheree jedha. Eebbisaa malee hin arrabsinaa. Galateeffadhaa malee hin salphisinaa jedhee caafamee jira. Garuu isheedhaaf arrabi ishee kun arraba arrabsuu ture jechaadha. Kanaaf egaa dubartiin kun hafuura xuraa'aa akkasii kanaan jireenyi ishee kan golgamee kan jeeqamaa turte gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofitti waamee gara isaa gaafa dhaqxu irraa abboomee baase. Yeroo kana egaa nama qulqulluu jireenya qulqulluu taate jechaadha. Egaa dhugaadhumatti iddoo hafuura xuraa'aan ba'ee hafuura qulqulluu buufata waan ta'eef kanaaf egaa dubartiin kun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos faana buutee harmoota warra 36 faana dabalamte jechaadha. Egaa guddaadhumatti gaafa jireenyatti deebitu, gaafa namummaa isheetti deebitu, gaafa hafuura xuraa'aan kun keessaa gadhiisee ba'u nama qulqulluu laphee qulqulluu jireenya qulqulluu kanatti argattee gooftaa duukaa buute jechaadha. Egaa gooftaa keenya faana waggaa 3 ji'a 3 tajaajilte. Egaa harmeen kun bifa kanaan akkasittiin gaafa hunduma dhiiftee gooftaa duukaa buutee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tajaajiluu jalqabde. Egaa gooftaan keenya immoo akkuma Addaamiidhaaf Hewaaniif waadaa seene. Guyyaa 5 walakkaatti dhala kee dhaladheen akka namaatti suuta guddadheen cuuphameen fannifameen du'een du'a mo'ee si kaasa si fayyisa jedhe akkuma waadaa seeneef yeroon isaa ga'ee gooftaan gaafa jimaataa gaa hin fannifame gaafa jimaataa sa'a 9tti qaama lubbuun gara si ol deeme gaafa kusaati tokko gaafa ta'u immoo Yoosef Niqoodimoos fannoo irraa gadi buusanii boolla haaraa keessatti kafananii awwaalanii. Yeroo sana ammoo Yihuudoonni miqqanyoonni indagana awwaalcha gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kana loltuu 400dhaan akka inni eegamu taasisanii. Egaa gooftaan garuu sanbata guddaa dhagaa narraa kaasaa kafana narraa ciraa utuun jedhin hufna waaqummaa isaatiin ka'e galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Isa kana kaleessa guyyaa kaleessaadhaa ba'eessa goonee Faasikaa kan jedhuun kaanee barreerra jechaadha. Haa ta'u. Egaa yeroo kana sanbat duraan sanbata waan ta'e boqotanii oolanii sanbata guddaa ganama obboroodhaan dhagicha maaltu irraa galanaa galcha laata jettee olmaan gooftaadhaa itti dhagaamee gochaan gooftaadhaa ishee dhagaa dhowwatee riba dhowwatee canqamaa bultee obboroodhaan namoota hundumaa dursitee gara awwaalichaa dhaqxe. Gaafa dhaqxus loltuu 400 jiran hin sodaanne. Itti gaafatamtoota olaanoo kan ta'an 3 jiran illee hin sodaanne. Egaa yeroo sana akkuma beektan kamisa galgalaa kaasee barattoonni gooftaadhaa jaalalleen gooftaadhaa karaa-karaadhaan babbaqataniiru Yohaannis abbaa wangeelaarraa kan hafe. Garuu isheen utuun sodaatin waa'ee du'a isheetii rakkina isheerra ga'u tokko utuun sodaatin oolmaan gooftaadhaa ishee bitee raphee ishee raasee bo'aa barii obboroo sorsoruudhaan gara awwaalichaa deemte. Gaafa dhaqxu garuu gooftaan halkan walakkaa sa'aatii 6tti ka'eera. Iddoo sana garuu kan jiran amma ergamoota Waaqayyoo oyyaa hadii, oyyaa mo'ichaa, oyyaa hadii, oyyaa gammachuu uffatanii dhagaa sana awwaalicharraa galagalchanii ergamaan qulqulluu Mikaa'eliin mataa duraan, ergamaan qulqulluu Gabri'eeliin miilla jalaan awwaalicharra taa'anii agarte. Yeroo san isheen bu'aa deemtu kana akkuma mata duree barumsa keenyaatti jechaadha. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 20 lakkoomsa 13 irratti akkuma sila jennee dabarre yaa dubartii nanaa maaliif boossaa jedhee gaafate. Deebiin ishee egaa maal jettee deebiste? Gooftaa koo, fayyisaa koo, qoricha koo, abbaa oolmaa koo, abbaa jireenya koo isan barbaacha dhufe agartaniittu laata? Eessa jira jetti. Boolla isaan irra jiran sanatti dhaabbattee gaafii kana gaafatte. Yeroo kana ergamoonni kun maal jedhanii wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa gubbaarratti isa jiraata warra du'an keessa maaliif barbaadda? Innoo akkuma jedhee dubbatee du'a kee ka'eera. Kottu ilaali iddoon awwaalcha isaatiyyuu duwwaadha. Kottu ilaali iddoon awwaalcha isaatiyyuu duwwaadha. Kanaafuu akkuma jedhee dubbatee gaafa guyyaa 3 booda nan ka akkuma jedhee ka'eera. Amma gaa'elatti agartu. Kanaaf amma dhaqiitii jaalallee isaa barattoota isaa kan ta'an dhaqisanatti ka'eera jedhi. Kottu boollammoo ilaali. Kafana malee waan tokko hin jiru jedhanii itti himan. Galanni guddaan Waaqayyootiif haa ta'u. Egaa asirratti waan hubachuu qabdan yeroo jalqabaatiif
du'aa ka'umsa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kan argee dubartii kanatti immoo isa jiraata warra du'an keessa maaliif barbaadda? Akkuma jedhee dubbate noo ka'eera jedhee kanatti dubbate ergamoota Waaqayyoo jechaadha. Egaa asirratti waa'ee ergamoota Waaqayyoo hubadhaa. Jireenya kiristaanummaa lallabuu keessatti, jireenya Kiristoosin akka barru keessatti ergamoonni ga'ee olaanaa qabu. Isaan barsiisota keenya jalqabaati. Mee akka giiftiin keenya dubaroo Maaramiin gooftaa keenya sanyii dhiiraa tokko malee ulfooftu, durbummaan ulfooftee durbummaan deessu, durbummaan jiraattu kan lallabe ergamaadha. Nu ergamaarraa dhageenya. Addunyaan ergamaarraa bara. Kanaafis ragaan wangeela Luqaas boqonnaa 1:26 kaasee hanga dhumaatti kan jiru sanaadha. Gaafa gooftaan dhalates dhalachuu sana hin beeku. Kan arganii faarfatan, galateeffatan, tiksotatti kan lallaban ergamoota. Wangeela Luqaas boqonnaa 2. Amma sadaffaa irratti ammoo gaafa mootichi Heroodis ajjeesuudhaaf jedhu, yaa dubaroo Maariyaam, yaa Yoosef, mootichi Heroodis kun mucaa keessan sin jalaa ajjeesuu waan barbaaduuf atattamaan amma utuu waltaniin bulin mucaa kana fudhadhaa Gibxitti baqadhaa. Hanga dhufee sitti mutti machuma turi jedhees waa'ee godaansaa deebi'us kan itti lallabe ergamaadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 2:1-13. Egaa ammas fudhattanii yoo laaltanii waa'ee gaafa gooftaan keenya du'a mo'ee ka'us amma du'aa ka'umsa isaa kana kan lallabe warra du'an keessan jirunni jiraataa ta'ee ka'eera. Galiilaatti arguu dandeessa. Dhaqi barattoota isaatti waan agarte itti milaa boolli duwwaadha jedhanii kan ishee qajeeshan, kan ishee marra'an gara jireenyaatti eenyudha? Ergamoota. Kana qofas miti. Gaafa inni ol ba'e utuu isin ilaaltanii inni ol ba'e kun guyyaa 40 booda jechaadha. Utuu isin ilaaltanii immoo deebi'ee dhufuudhaaf jira jedhee kan itti lallabe ammas ergamoota. Hojii ergamootaa boqonnaa 1:9-11. Gaafa deebi'ee dhufoo du'a keessaa nu dammaqsi, kaa du'a kee kaa, kotta gatii hojii keessanii fudhadhaa, abbaan gatii hojii keessanii isin ilaatu dhufuudhaaf jira jedhee du'a keessaallee fiinoo afuufee yookaan awwaajii kan nama dammaqsee kana godhu isaadha. Jaallannees jibbines jechaadha. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4:14 kaasee arguu dandeenya. Hangafa ergamootaa qulqullicha Mikaa'eliidha. Kanaaf gaafa sana yeroo isheen ganama boroodhaan boo'aa lafa awwaalichaa deemtu, yaa dubartii nanaa maaliitiif boossa jedhee gaafate, waan isheen boossu sana adda baafatee booda immoo kunoo innoo akkuma jedhee dubbatee warra du'an keessa ka'eera, boolli duwwaadha. Amma garuu Galiilaatti sun dursanni achitti agartu akkuma jedhee sin abdachiise jedhee ishee qajeeshe jechaadha. Karaa asirratti nu hubachuu qabdan immarra'e lafa gooftaan jiru lafatti argachuu danda'an isaan qajeelche. Kanaaf nu ergamoota lafa gooftaatti argachuu dandeenyu nu marra'u, nu qajeeshu, nu caalaa beeku waan ta'eef, fuuldura isaa dhaabatanii galateeffatu waan ta'eef, isaa addamuuf arguutuu galatoota isaa dhiyeessu waan ta'eef. Kanaaf nuyi galata nu ergamootaaf qabnu guddaadha, barsiisota keenya waan ta'aniif. Biyyi lafaa garuu kan hubachuu dadhabe. Amantiin akkaataan waaqessuudha jedhana toora qaba, iccitii qaba. Gaafa sana immoo jedha bifi isaa akka bakakkaa ifa ture, wayyaan isaa immoo cabbii caalaa kan addaatu ture jedhee xaafe. Maatewos xaafe, Luqaas xaafe, Yohaannis akkana jedhanii xaafan. Egaa amma duree barumsa kootti gaafan sin deebisu lakkoomsa 13 irratti bifa kanaan hangafa ergamootaa qulqullicha Mikaa'eltu akkana jedhee jechaadha. Egaan akkuma akkana jedhe kana bo'aa lafa isaan itti himan sanatti barattootattis waan agarte kana boolli duwwaa akka ta'e gajjettee ilaalteetti, kafana malee akka waan jirre ilaalteetti, amma gaa barattootatti himuudhaaf qajeelte. Galiilaattis arguudhaaf jirtu waan jedheef qajeelte. Egaa asirratti waan hubachuu qabdan dubartiin kun ammallee bo'ama deemti. Sagalee ergamaa kana hin jajjabaanne. Ammayyuu bo'ama deemti. Utuma bo'aa deemtu amma immoo nama tokko agarte. Gaafa nama tokko agartu yaa dubartii nana maaliif boossaa jedhee gaafate namni isheen agarte kun gooftaa koo fudhataniiru, foon gooftaa kootiin barbaada. Ilaala asirratti foon gooftaa kootiin barbaada jette. Jaran isinis akkana jedhaa qurbaana qulqulluu fudhachuun barbaada jedhaa. Dhiiga isaa qulqulluu dhuguun barbaada jedhaa. Foon isaa qulqulluu nyaachuun barbaada jedhaa. Jechuun waa miti gaa itti fudhadhaa immoo itti jiraadhaa. Foon isaa foon keenyatti yoo dabalame, dhiigni isaa dhiiga keenyatti yoo dabalame,
Egaa jireenya bara bara argachuu dandeenya waan ta'eef isa malee raawwatee jireenyi hin jiru waan ta'eef wangeela Yohaannis boqonnaa 6:53 irraa kaasee barraa'ee akka jiru. Kanaaf eessa keessee namicha abbaa biqiltuu eegdu kanaadha agarteetta yoo ta'e si fuudhee kaa'e yoo ta'e kunoo ergamoonni natti himanii boolli duwwaadha amma garuu fudhachuu nan barbaada jettee gaafatte. Inni garuu eenyudha? Iyyasuus Kiristoos du'a mo'ee ka'eedha. Isa waa'ee isaatiif isheen bo'aa jirtudha. Jarana ammatu kunoo akkana waa'ee isaa bo'aa deemnu, waa'ee isaa faarfachaa deemaa jirru, waa'ee isaa utuu dhugaa ba'aa deemaa jirru, utuu kunoo akkana nutti mul'ate akka namatti tola maaloo akka nama gammachiisa. Yeroo kana Maariyaam jedhee waame. Yeroo waamuu ishee bakka jennaan banameef. Isheen immoo akkasa ta'e reefuu agarte. Kana booda Raabuunii jette. Raabuunii jechuun afaan warra Ibraayisxiin barsiisaa jechuudha. Afaan keenyatti gaafa hiikamu. Kanaafuu gammaddee naasuun sun irraa sokkee morma isaatti kufuu barbaadde. Yeroo kana gooftaan garuu akkana jedhee xaafe Yohaannis natti hin bu'in. Gara abbaa kootii gara abbaa keessanitti. Gara waaqa koo gara waaqa keessanitti ol hin baane natti hin bu'in jedhe. Ofirraa ittise. Egaa asirratti natti hin bu'in waan jedheef waan guguddaa sadii akka ta'e hayyoonni mana kiristiyaanaadhaa caafanii jiru. Natti hin bu'in jechuun sun. Inni tokkoffaani ergamaan Waaqayyoo sitti meera. Isa jiraataa warra du'an keessa maa barbaadda siin jedheera. Du'a mo'ee ka'eera siin jedheera. Maa shakkite? Maa mamte? Maan fudhan? Maaliif ammallee situ dhossee si fuudhee kaa'ee maa jettee nama gaafachuun si barbaachise? Jechuusaaf akkana jedhe. Asirratti waan hubachuu qabdan kitaaba qulqulluu keessatti namni dubbii sagalee Waaqayyootti hin amanne barsiisa ergamootaatti amanee kan hin fudhanne barsiisa mana kiristiyaanaa amanee kan hin fudhanne kan shakku Waaqayyo biraa deebiin ergatu. Kanaafis ragaan kitaaba qulqulluudhaa maal yoo jettanii wangeela Maatewos boqonnaa 17:20 irratti isin warra amantii hir'uunana maaf raafamtan maa mamtan jedhee akkuma barattoota isaa ceephe. Maatewos 8:26 irrattis yeroo bubbeen qilleensaatti ka'e sana yaa gooftaa dhumneerra gaafa jedhan anoo isin wajjinan jira maa mamtan maa shakkitan warra amantii hir'uunanaa jedhe. Amantiin namaa yoo guutuu ta'e malee irratti hin gadheedha. Kanaaf hin barattoonni maal jedhanii kadhataniin yaa gooftaa amantii nuuf dabalii jedhan. Eminatiin cammarallee naalutu. Amantii nuuf dabali. Karaa adda biraa waan hubachuu qabdan ergaa Yaaqoob boqonnaa 1:6 irratti ergaa Yaaqoob boqonnaa 1:6 irratti namni shakku namni yaada walaallammii akka dhaa galaanarraa hunkuramuuti. Akka jajjaba galaanarraa qilleensa siifachi raasuu raafama. Kadhatee deebiin argatu jedhe. Kanaafuu waan shakkituuf akkana jedhe jechaadhaan tokkoffaan asirratti hubachuu kan qabdan garaa keessan guutu waa'ee amantii tawaahidoo tokkitti kana garaa keessan guutu amanaa. Amantiin jalqaba kennamte ishee kanaadha. Akkaataa lallaba isheetii amanaa. Akkaataa kadhannaa isheetii amanaa. Waan siraati ishee akkaataan tajaajila isheetii adda. Kan samaa irraati malee kan lafarraa min amanaa. Hin shakkinaa hin maminaa. Bitaan mirgatti hin gorinaa. Keessumatti Hibroota boqonnaa 2 irratti of eeggadhaa jedhee waa'ee ergamoota Waaqayyoon kan sinitti dubbatame namantan yoo ta'e isa kan akkamitti namantanii fudhachuu dandeessu reedha. Kanaafuu waa'ee isa kanaa jabeessinee amanuu akka nurra jiraatu akka hin shakkine nutti himu. Kan lammataa dubartoonni akka isaan luba ta'uu hin dandeenye. Foon Waaqayyoo waaqummaan keessa guute sana luba ta'anii eebbisanii cabsanii laachuu akka hin dandeenye kan nutti himudha. Maaliif jennaan waa'ee harmootaadhaa waa'ee harmootaadhaa indaa'um yeroo kadhannaa iyyuu jedha utuu dhiirri jiruu kadhachuu hin dandeessu. Dhiira irratti olaantummaa hin qabdu waan ta'eef yeroo kadhattu iyyuu mataa ishee haguuggachuu qabdi jedhee seeraan wanti kaa'ame jira tokko isa kana. Karaa adda biraa edda du'a mo'ee ka'ee booda maal jedhe isinitti fakkaata Toomaasiin ani namanu yoo dhuguma cinaacha isaa waraaname keessa harka koo kaa'e malee barruu isaa waraaname keessa quba koo kaa'e malee ani namanu jedhee ture.
Gooftaan keenya amma ishee natti hin bu'in jedhe Toomaasiin garuu maal jedhe? Toomaas kottu jedhe. Kana amante ta'e malee kan hin amanne hin ta'in. Kottu cinaacha koo keessa harka kee kaa'i. Kottu barruu koo keessas quba kee kaa'i. An akka ta'e hubadhu. Amani kaa jedhe. Ilaalaa isheen natti hin bu'in jedhe isaan garuu natti bu'i natti kottu ilaale jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 27 irratti jecha. Yeroo sana garuu iddaaffaariin kun naqee harka isaa keessa kaa'e. Foon waaqummaan kee guute kanarra. Quba isaa sanarraa kaasee hanga bobaa isaatiitti harki sun gubatte. Yeroo isheen gubattu maal jedhee waaqa koo gooftaa koo jedhee boo'e. Waaqa koo gooftaa koo jedhee boo'e. Foonni namaa harkaan nama qaban waa nama hin godhu. Inni kun kan waaqummaan keessa guute waan ta'eef harka sana battaluma gubatti. Waaqa koo gooftaa koo jedhee gaafa boo'u garuu harka isaa sana immoo qaqqabee toddootti deebisee fi kana amante ta'e malee kan hin amanne hin ta'in jedhe. Egaa asirratti waan hubachuu qabnu maal jechuu barbaadee tanan isheen natti hin bu'ine jedhe isaanatti bu'eedha. Kottu jedhe. Isaaf aboon kennameera. Qurbaana qulqulluu ergamoonni qabuu hin dandeenye akka qaban barattoota isaa kanaaf kennameera. Warra muudama kanaa qabaniif kennameera. Harmootaaf garuu hin laatamne. Lallabootaaf illee hin laatamne. Daaqoniif illee hin laatamne. Warra aboon kennameef qofa duwwaa. Taraa miimaniidhaaf hin laatamne. Maal beekaa kame yoo ta'e illee jechaadha. Yoo kan biyya bushu ta'e illee jechaadha. Tajaajilli mana waaqoo keessatti godhamu ga'ee kennaa qabachaadha. Mee yaadadhaa lammaffaa matsaafa seenaa baraa 26:16. Ooziyaan difirneetiin mana qulqullummaa keessatti naqee ol seene. Lakkii dhiisni ilaallatu hanke biyya bushuudha daarii eegsisuudha. Gaafa jedhan siniinu kan geggeessu anaa jedhe ol seenee akka inni rukutame agartaniittu. Kanaafuu hundumaaf waaqayyo ga'ee kenneera. Ga'ee kenneera. Kanaafuu ga'ee isaatti namni fayyadamu akka qabu itti muudhaaf jedhee jechaadha. Inni sadaffaan yaada garaa isheetii keessatti waa tokko argeera ol ba'eera jettee akka natti hin dubbanneef. Ol ba'umsi kana guyyaa 40 booddee waan ta'eef. Kanaaf natti hin bu'inii gara abbaa kootii gara abbaa keessanii gara waaqoo gara waaqatti ol hin baane jechuudhaaf akkana jedhee jechaadha. Egaa olumaa galatti maatiiwwan waaqayyoo waa'een iccitii du'aa ka'umsaadha. Waa baay'ee qaba. Egaa asirratti waan hubachuu qabdan maaliif boossa jedhee waan boosseef argatte jechaadha. In argatte. Dhaqi amma garuu barattoota kootti naqi itti himi. Ka'eera jedhe itti himi. Phexros faatti Yohaannis faatti himi. Argeen dhufe jedhe itti himi. Jedheen. Egaa waan agarte kana dhugaa baate jechaadha. Egaa kanatti taanee kan jiru kutaa tokkoffaa kaleessa waa'ee faasikaa ilaalle. Kutaa lammaffaa isaarraa maaliif boossa jennee ilaalle. Kutaa sadaffaa isaa immoo dhattee barattootatti maal jettee dubbatte. Barattooti immoo maal jedhan dhaqanii akkamittiin argan laata kan jedhu kutaa sadaffaa isaa boritti fufna. Isa dhageenya kanaan waaqayyoon waa eebbisu. Egaa waan hubachuu qabdan mee isin maaliif bu'aa jirtu har'a? Maaliif bu'aa jirtu? Yaadadhaatii mee deebiitti kenna. Addunyaan maaliif bu'aa jira? Maaliif garuu bu'uu qabna? Yoo maaliif boonyetirra faayidaa arganna, eebba arganna, jireenya arganna kan jedhu xumura barumsa keenyaatti kan waliin barru waan ta'eef qabachaa deemaan siniin jedha. Waan nu barsiiseef, waan nu gorseef, waan nu dheekkameef galanni waaqayyoof haa ta'u. Isa dhageenya kan ammoo yaada laphee keenyaatti nu barreessee ija bareedaa 30, 60, 100 dhaqannee faarfattuu maqaasaa dhaaltuu mootummaasaa akka taanuuf kadhannaan dubaroo Maariyaam eegumsaan qulqulloota ergamoota waaqayyoo waadaan toloota wareegamtoota arjummaan uumaa keenya Sillaasee ififannoo isaatiin wajjin haa ta'u xumureera.